Maqaan koo Jaal Booree Lammiin jedhamaa itti aanaa ajajaa fi gaafatamaa dhimma siyaasaa obbo Zoonii Giddugala Kaabaa fi Kaaba Lixa Shaggarii. Egaa akkuma hundi keenyayyuu beeknu amajjii tokko jechuun uummata Oromootii fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoo biratti guyyaa yaadatamaa fi guyyaa kabajamaadha. Guyyaan kun addatti uummata Oromootiif guyyaa seena qabeessaa. Irra deebiidhaan baga guyyaa seena qabeessa kana geenye isinis geessan isiniin jechuun barbaada. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessaa caalaa wareegama nu barbaachisu hundayyuu kafallee diina keenyaan loluudhaaf murannoo guddaatu jira. Haamilee guddaatu nu bira jira. Haamileen keenya galma ga'uu ka dandeessu tumsi keessan, jajjabinni keessan, haamileen isin nuuf kennaa turtan borullee kan itti fufu yoo taate dhugaan siniin jedhaati. Impaayerri amma bututtee gara itti tarkaanfattu dhabde tuni Oromiyaa yookaan Riippaabilika Oromiyaa ishee hawwinu ta'an ni dhalti jenneeti abdii qabna. Kanaaf nu jajjabaadhaayi dhaamsa jedhu isinitti dhaamannaa. Dhumarratti barri dhufuu bara tokkummaaf jaalalaa, bara hayyuun Oromoo wal dhaggeeffatee rakkoo Oromootiif furmaata itti kaa'u, bara argitee yaadannoo gootota kaleessaa sun furmaata itti goonu isa galaafannee bara rakkoo Oromoo keessa ture kanaaf furmaata itti keenyu akka nuuf ta'u asumaaniin dhaamsa isiniif dhaamaa. Itti aansee egaa xumura irratti baga jala bultii amajjii tokko guyyaa kabajamaaf jaalatamaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas bara haaraa 2021tiin isin ga'e jechuun barbaada. Deebanaa horaa bulaa galatoomaayii isiniin jedha. Maqaan kiyyaa Jaal Magarsaa Lammii jedhamaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaati. Amajjiin tokko ayyaana beekamaa kan bara haaraa fi akkasumas guyyaa wooboo kan rasaanni bilisummaa Oromoo itti dursaaf itti dhukate waan ta'eef baga nagaanii waggaa haaraa fi guyyaa wooboo amajjii tokko 2021 nagaan geessa isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu waraana bilisummaa Oromoo injifannoolee gurguddoo galmeessaa turuu isaa ni beekamaa jechuudha. Gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoof gootan yeroo kamuu caalaa cimsitanii bal'isuu fi humna keessan kan Oromoo bal'inaa hirmaachistanii waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu fi hirbuu qabsoo bilisummaa Oromoof qabdan haaromsitanii akka nu deeggartanii hamilee waraana bilisummaa Oromootti daraa hortanii isiniin jechuu barbaada. Bari kuni bara bilisummaa Oromoo itti gonfannu, bara tokko taanee kaayyoo qabsoo bilisummaa itti galmaan geenyu akka Oromoof ta'u hawwa. Global Wobo TaxForce galanni keessan bilisummaadha. Galatoomaa. Injifannoo uummata Oromoo. Maqaan kiyya Rabbirraa Bilisummaa jedhamaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaati. Baga jabbultii waggaa haaraa amajjii tokko bara 2021 ittiin isin ga'e jechuun uummata Oromoo guutuuf dhaamsa nan dabarsa. Amajjiin tokko uummata Oromoo woboo biratti kabaja guddaa qaba. Bara kanas bifa qindaa'aadhaan, bifa ho'aadhaan bakka hundatti goleewwan Oromiyaa keessaa fi bakka uummata Oromoo jiran hundatti akka bifa ho'aadhaan kabajamu hawwii guddaa nan qaba. Kana sababeeffachuudhaan uummata Oromootiif ammoo dhaamsa gabaabduu nan qaba. Kunis uummanni Oromoo erga kolonii garbummaa kan Habashaa jalatti kufee kaasee guyyaa tokko diina jalatti rafee bulee hin beeku. Yeroo hundumaa lolaa ture. Mootummaa garboonfataa dhufaa darbaa ifirraa olaantummaadhaan kan kuffisaa ture. Waggaa haaraa kanatti sochii amma jalqabne kana xumuratti goonee diina biyya keenya irratti aangoosuu adoon ta'in biyya keenya irratti ilmaan Oromoo, uummanni Oromoo aangaa'ee biyya fi dhuunfachuu akka qabu dhaamsa cimsee nan dabarsa. Uummanni Oromoo sochii amma jalqabe kana ciniinsuu Oromiyaan jalqabde kana ciniinsuun kun ammoo bilisummaa dhaltee bilisummaa badhaadhuu qaba jechuun dhaamsa ka'u asumarratti goolabaa. Injifannoon uummata Oromoo gadaan gadaa xumura garbummaa haa ta'u. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo Walabummaa News Network qophii marii qeerroo kan jedhu kan yeroo hundumaa qopheessinee sagantaa yaada namootaa finnee asirratti uummata Oromoodhaa fi akka Oromoon waa irraa hubatu godhamu irratti argamna. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutanii nu hordoftan abdii guddaa isinirraa qabna. Kuni kan isinii dhiyaachaa jiru Walabummaa News Network irraa. Duraan dursee warra hordoftoota amantii kiristaanatiif baga
ayyaana waggaa dhaloota Yesuus Kiristoos isin ga'e jenna. Egaa baga nagaa dhuftanii affeeramtoota keenya jaalatamuuf kabajamoo yoo yaa jenne nageenyi badhaadhaan. Baga nagaa nu eegdee jaallatanii si galateeffannaa affeerta sitti dhiyeessuu keetiif baay'ee galatoomi. Mee eebbasaa daawwattoota keenyan wal bari'atillee akkasumatti. Tole carraa kana nu laattee nu waamuu keetii fi galata guddaa qabda. Akkasumas immoo hordoftoota amantaa kiristiyaanaa lachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga waliin geenyee jechuun barbaada. Galatoomii Addis Horsee. Tole galatoomii atirree baay'ee sagantaa kanarratti nu dhiyeessuu keetii fi baay'ee galatoomii anirree akkasuma baga ayyaana Yesuus Kiristoos dhaloota Yesuus Kiristoos keessaniin jedhaa warra kiristaanotaanii fi galatoomii Addis Horsee Raggaasan jedhama. Baay'ee ulfaadhaa hundi keessan baa har'a wanti asirratti isin affeeree fi akkuma beekamu waa'ee woboo irratti woboo TaxForce isin Damee Siwiidin keessa warra jirtanidha. Kanaaf inni isin affeere gaaffiin keenya woboonni wabii uummata Oromoo ta'uu fi Oromoonni biyya ambaa jiran kun ni amanuu kan jedhu irratti kan akka seensatti irraa mari'annaa. Isa kanaaf jaalabbaa caalaa mee isin uummanni Oromoo biyya alaa jiran kun woboon wabii uummata Oromoo ta'uu isaa irratti amantii ni amanu kan jedhuu fi itti haaseennu kanaan marii keenya seenna. Mee maal jettanii yaaddu yaada keessan qooda? Galatoomna amantii yommuu jedhamu kana amantiin kun ka abbaati. Akkuma amantii itti amanee rabbi isaa qabatee katti amanu kadhatee ittiin rabbi bira ga'a jedhee yaadu namuyyuu amantii qaba. Woboon wabii uummata Oromooti diyaaspooraan yookaan immoo uummanni biyya alaa jiru kun itti amanaa jettee ati gaaffii na gaafattee fi deebisuu yaalu. Woboon dura akkamitti uumame? Woboon maaliif uumame? Ka woboo uume kun maalinni ka jedhamurraa yoo kaanee haasofne xiqqoo yoochi siqnee haaseenaaf mijjata. Woboo ka uume gabrummaa Oromooti. Rakkina Oromooti. Bara dheeraa gabrummaa jala turre. Gabrummaa kana jalaa ba'uudhaaf waan karaa fakkaatu hundaan yaalame warri nu duraa nutullee itti dhaqqabnee jechuudha. Ni yaalame, karaa hunda yaalame, karaa nagaa yaalame, dadhabameetu akki godhu dhabamee furmaanni dhabamee yoo akka godhu dhabame akkan taanii godhan jedhameetu gara woboon yookaan immoo addi bilisummaa Oromoo nuti itti amannu kun uumamee gaaratti ba'ee woboon qabsoo eegale. Woboon qabsoo eegale eeguu jennu har'a miti turaa akaakumaa 40 kanarraa eegallee as deemaa dhufne bakka amma jiru kana geenye. Bakka amma jiru kana yogguu geenyee jennu barri ni jijjiirama, barri ni dhufa, barri ni darba. Bara dabarsee dhufe kana keessa hunda amata 40 kana woboon ni jira. Qabsaawaa jira gara keessaa. Gaafa akka waan chaarteraa takkatti ture namuyyuu ni beeka. Woboon nagaadhaaf jedhamee addi bilisummaa Oromoo biyyatti galee dhiibamee akka hin taane ta'ee mootummaa chaartera keessaa ba'ee ammallee gara qabsootti deebi'e jechuudha. Eeggadda 2018 akkasitti ammallee biyyi nu wayyaawee ni haaromfame biyyi gara mootummaa ce'umsaa ni ceesifna akka jedhu tokko lallabbiin addaa biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'ateetu ammallee akka nagayaatti irratti dalagamuu danda'a. Dimokiraasiin ni bal'ata. Hireen ofii murteeffachuu ni jira. Namni paartii isaatii fi biyya isaatti bakka bu'a jedhu bakka bu'ee jiraachuudhaaf mirga qaba jedhameetu galame. Yommuu galamu kana akkuma amala isaa qubaan nagarte doonuu sososoo akkuma jedhan impaayerri dadhabaan kun amala isaa jalqabee woboonis gaaratti dhiibamee ahe. Akka ittiin galteen ta'e sana osoo raawwiin sun sirriidhaan raawwatame woboof bakki kenname
waan malu godhamee fi biyya isaa keessa jiraatee filmaanni yookaan immoo dimokiraatiin babal'atee namuu dorgommii mataa isaatii dhiyeeffatee nagaadhaan mootummaa ce'umsaa yookaan immoo sirni tokko uumama kan jedhutu yaadame. Sun hin taane akkuma duraan jedhe hattuu qubni irraa kutanillee doonuutu tosoo akkuma jedhan bakkuma duriitti deebi'ee jechuudha. Woboon gaaraa dhufuu hin dandeenye achitti hafe. Woboodhaaf dhaabni adda hafe. Amma akkamma itti tinnisni woboo eegalamee itti jiru kanatti sii dhufaa jira jechuudha. Uummanni haala kana jiru, uummanni addunyaa rafetee jiru, ka biyya Awurooppaadhaa, ka biyya Ameerikaadhaa, ka Afrikaadhaa, ka biyya Arabaadhaa, addunyaa kanarra kan jiru. Woboo ni gargaara. Woboo bira ni dhaabbata. Maaliif dhaabbata? Dirqama Oromummaati. Woboo gargaaruuf bira dhaabbachuuf Oromoo ta'uun qoftiin gayaadha. Miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaa miti. Wanni woboo nama gargaarsisu filmaata dhabuudha. Waan qabannu hin qabnu, waan qabannee bilisummaadha jennee dura dhaabbannu hin qabnu. Diinatu nutti jira. Diinatu nu fixaa jira. Akka uummanni addunyaa kanarraa hin ta'in ta'aa jirra. Kanaaf woboo bira dhaabbachuun dirqama waan ta'ee argamuuf ni dhaabbata jedhee dhibbaa dhibbatti jala sararee himuu na rakkisa. Ammoo namni haati Oromoo dhalte, namni abbaan Oromoo dhalche tokko ka of beeku woboo bira dhaabbachuun mirga qofa miti. Dirqama Oromoo ta'uudha. Kana godhuu dhabuun immoo fafa, qaanyiidha, gadaantummaadha, gowwummaadha, diinummaadha. Waan garbirootti fide. Kanaafuu dirqamatti namni Oromoo ta'ee uumamee addunyaa kanarra lubbuun jiru. Har'a woboo bira dhaabbachuudha qaba. Woboon humna maali? Lubbuu isaa namuyyuu mararamu. Takkitti bakka bu'aa hin qabne sana qabateetu diina dura dhaabbachaa jira. Qabbana hin jenne, owwa hin jenne, beela hin jenne, dheebuu hin jenne, madaawee waan ittiin wallaanamu hin qabu, daaree kan uffatu hin qabu, beelee kan nyaatu hin qabu. Kana bira dhaabbachuudha kam jechuudha? Amantiin abbaa fedhee, namni ilaalcha abbaa fedhee qabu. Oromuma taanaan har'a woboo bira dhaabbachuun isaaf galata galchuufidhaa miti. Dirqama raawwachuudha malee. Dirqama raawwachuudha. Namni har'a woboo bira hin dhaabbanne, woboo jibbu yookaan piipiidha yookaan maraataadha. Ka sammuun isaa hin dalagne, doofa, dhamaa jechuudha. Ani akkasitti ilaala. Sirraan gabaabsa Naasir. Baay'ee galatoomaadha. Egaa mee akkuma isinuu ibsitanii waa hundayyuu ibsitanii jirtanii mee qeerroo eebbasaa atis mee yaada kee waan isarratti yaada abbaa caalaa irratti wanni dabaltu yoo jiraate otoo gaaffii biraatti hin ce'in yaada kanarratti wanni ati gabbistu yoo jiraateef atis mee carraa kee itti fufi. Tolee galatoomii Jaal Naasir akkuma hangafni koo Jaal Abbaa Caalaa jiranii diiyaasporaa yookiis immoo hawaasni biyyoota alaa jiranii guutummaatti hin deeggaruu duukaa jiru gaaffii jedhuu fi dhibbaa duukaa jiru hin deeggaru jechuun ni ulfaata. Garuu namni hundumtu kallattii hundumaan waa'ee dhimma qabsoo yookiis garbummaa adda baafatee beekuu danda'utu qaba. Sanarraan kan ka'e waboo deeggaruu dhiisuu irratti murtoo isaanii salphisuu waan danda'uufidha. Garuu kaayyoon keenya hojiin keenya kan nu irra jirru hawaasni keenya yookiin diiyaasporaan keenya waa'ee waboo yookiis haala waboon keessa jiru hubatee haala uummati keenya biyyaa keessa jiru hubatee deeggarsa gochuu fi qabuu danda'u kan jedhutu tarsiimoo kanatu ijaaraa jirra jechuudha. Hawaasa keenya kakaasaa jirra jechuudha. Diiyaasporaa keenya kakaasaa jirra jechuudha. Namoonni baay'een waboodhaan bilisummaan ni dhufaa hin dhufuu jedhanii walfalmiin gidduutti uumamuu danda'a. Garuu wanti guddaan nuti beekuu qabnu waboodhaan bilisummaan dhufes dhiisees kallattii kamiiniyyuu qabsoon laaffachuu qabu turre hin jiraatu kan jedhuun dhaamsa qabaan gara kiyya galatoomii. Baay'ee galatoomii meegaa yaada baay'ee gaariidha kanatti ibsitesi mee adde soorteetis waanuma isaan jedhan kanarratti
wobooni wabii uummata Oromoo ta'uudhaaf Oromoonni biyya alaa jiru kun ni amanu kan jedhuu fi abbaan caalaa kaasan ibsan irratti wanni ati dabaltu yoo jiraate akkasumatti qeerroo eebbasaanis yaada inni kaase kanarratti wanti dabaltan yoo jiraatan isinis illee itti fufaa. Tole galatoomi Naasir sirriidha. Oboon hindeeggaramoo hindeeggaroo kan jedhutti uummanni hindeeggaramoo hindeeggaroo kan jedhutti akkuma obboleessi kiyya jedhe eebbisaanii dhibbaa dhibbatti yookaan immoo shantamatti hindeeggaramoo hindeeggaran jennee amanuu fi haasa'uu hin dandeenyu. Maaliif hin dandeenye namni kam akka ta'e eenyu akka deeggaru eenyu akka dhiisu beekuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu namni immoo yeroo kana Oromoon abdii biraan qabu jedhee yaadaan akka kiyyaatti. Kan oboo deeggaruun abdii isaatii, oboo deeggaruu dhiisuun immoo ofiif murteeffata jechuudha. Oromoon tokko oboo deeggaruu isaatii fi Oromummaa isaa yookaan eenyummaa isaa ibsata jechuudha. Yookaan immoo qabsoo isaa cimsachuu danda'a. Hin deeggaru immoo kan maaliif deeggaruu dhiisa yookaan maaliif hin deeggarre immoo kan jedhamutti inni gaaffii mataa isaatii ofiisaatiif haa deebisu. Ani akka kiyyaatti garuu oboon deeggaramu irra jira, oboon deeggaramaa. Kanaafiyyuu deeggaruu fi dhiisuu isaanii uummata Oromoota ofiisaati murteessa jedhee yaada. Yaadni koo kanuma Naasir galatooma. Baay'ee galatoomadha. Egaa akkuma beekamu gaaffiin ijoo mariitti akka isinii kaasee fi wanni yeroo dheeraa uummanni Oromoo biyya alaa kana keessatti irratti wal qabaa ture. Akkuma karaa waraana bilisummaa Oromoo abdii uummata Oromooti, wabii uummata Oromooti, wabii Oromiyaati, daangaan Oromoo kan itti eegamuu danda'u, kan itti kabajamuu danda'u karaa waraana bilisummaa Oromooti kan jedhu hayyoonni bebbeekamoonis irratti dubbachaa turanii akkasumatti miseensonni adda bilisummaa Oromootis uummata Oromoof bara dheeraa waan kanarratti waan hojjechaa turaniif namoonni tokko tokko akkuma qeerroo eebbasaan kaase karaa wobootiin wanni dhufuu hin jiru warra jedhamtu turanii. Kanaaf gaaffii kana kaa'ame karaa waraana bilisummaa Oromootiin bilisummaan hin argamu warra jechaa turanii qabsoon hidhannootis nun barbaachisu warra jedhee bilisoomne warra jedhee biyya alaa kana keessas uummata keenya uummata Oromoo karaa dhugaatirraa gara jal'atanii akka qabsoon harkaa miliqxee amma abiddi Oromiyaa irratti qabatte kana halkanii guyyaa dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru kana waan taasisee fi wanni ijoo kana irratti xiyyeeffanneef tokko kana gaaffii guddaan kana jechuudha. Woboon otoo biyya sana akkuma jijjiiramni kun dhufe woboon biyya sana to'atee jiraate badiin har'a Oromiyaa keessatti deemaa jiru saamichi ajjeechan sarbiinsi mirga dubbachuu dhabuun kun hunduu hin raawwatamu moo hin raawwatamu kan jedhuu fi kanarra dhaabbadhee waan kana dhiyeesse jechuudha. Isa kanaafi akka gaariitti nu deebistanii jirtanii galatoomaa isiniin jenna. Gaaffiin inni lammaffaa akkuma beekamu waa'ee wobooti, woboo TaxForce'n damee Siwiidin keessa jirtanii dura ta'an akkuma beekamu jaalabbaa caaladha. Mee Oromoonni biyya Siwiidinii keessa jiru dameen woboo TaxForce amajjii tokko yookaan immoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuudhaaf qophiirra jirtu. Mee gaaffiin kee? Galatoomee nuti akka damee Siwiidinitti guyyaa woboo kabajuudhaaf qophii ho'aadhaan itti qophaa'aa jirra. Haalaan amileedhaan. Uummanni Siwiidin simbira dhaabbatee guyyaa woboo kana kabajaa jedhee gaaffii dhiyaateef akkuma duraasani akkuma duraan uummanni woboo uummanni diyaasporaa jiru kun woboo kana deeggaree dhibbaa dhibbaan bira dhaabbataa akka jedhu kanatu ilaallata bakka sanitti. Nuti garuu karaa keenyaan namoota nu gargaaru jennu namoota nu bira dhaabbatan jennu Oromoota Siwiidin jiran keessaa nama hunda beekuu dhiisuun hin malla. Aga beeknu immoo waraqaadhaan illee barreessinee gaafachaa jirra. Namoota baay'ee galatoomaa karaa gaariirra jirtan nutu kana yaadaa jirra. Isin bira dhaabbanna galatoomaan jedhanii okkee isaanii deebisanii nuuf dhaamantu jira. Ammallee karaa kana isaanii galateeffadha. Haalaan isaan galateeffadha. Warri nuti barreessinaan deebii nuuf hin kennin illee fudhataniituma jiru jedheeti namana. Fudhatanii jiru qofa osoo hin taane namoota isaan cinaa jiran kan itti amanan
nama woboo gargaaruu danda'a jedhan ka dhiiraa ka dhalaa ka xiqqaa ka guddaa ka dubartii ka hunda ta'e umriin hin murteessu saalli murteessu jireenyi murteessu biyya alaa jirra waan taaneef har'a kan ittiin daabboo nyaannee bullu tokko hin dhabnu. Kanaaf isaan sanatti illee waan hin dhaammadhu waraqaan kiyya isaan ga'e malee isaan an hin beekne sanallee akka isaan naa geessisan gaaminsa godhamma bakka irra taa'u kan irra taa'e dhaamsa dabarfadha jechuudha. Kanaafuu qophiin keenya sirna ho'aadhaan guyyaa soddomaa ji'a kana guyyaa soddomaa kabajanna. Akka woboo TaxForce Damee Suudiinitti. Ka idil addunyaa immoo guyyaa tokkooti. Sanis kabajachuudhaaf qophiidha. Namuyyuu mana isaa keessa jiru Oromoo ta'ee mana isaa keessa jiru haati manaa isaa qobatti abbaan manaa qobatti ilmaan jiran qobatti yoo jiraate keessummaa mana isaa bulallee qobatti seenee akka waan kana kabaju yaaminsan godhaaf. Suudiin keessatti kan jiru. Anillee akkasumatti hin kabaja jechuudha maatii kiyyaa wajjin. Kanaaf kun kana fakkaataa karaa biroo meegaa lan jiran itti da'uu danda'u. Mee jaalabbaa caalaa asirratti gaaffiin ani isinii qabu woboo TaxForce'n kuni eega ijaarramee hammamii woboo TaxForce duras jaarmiyaan ijaarramee waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiru eega jijjiiramni kun dhufee booda ni jira. Kan jedhu irratti kana maaliifii wantoota amma argaa jirru woboo gargaara jechuudhaan ijaarsa adda addaa ijaaranii gabbaahan ni jira. Kan dursa ijaarrame woboo TaxForce'dha moo jaarmiyaa warra amma ijaarramanii gadi bahan fakkeenyaaf warra hegeree Oromiyaa jedhamtu jiranii isaantu dura ijaarrame moo isintu dura ijaarrame? Kan jedhu irratti yaada xiqqoo ishii otoo nu ibsanii kan biraa yoo woboo TaxForce'n dura ijaarrame maaliif woboo TaxForce irratti gargaarsa biraa waldaa akka quuqamaan fakkeessanii ijaaruun maaliif barbaachise? Kan jedhu irratti yaada keessan gadi fageessanii yoo nu ibsitan gaariidha akka uummata keenya hawaasa kanaa isin maal jetta waan kanarra? Galatoomii gaaffii jabdu na gaafatta. Gaaffii namatti na gaafattu kun caasaatu jira. Caasaan caaseeffameetu ijaarama. Jaarmee tokko kan mataa miila hin qabne hin ijaaramu. Mataa qaba. Qaama guddaa qaba. Miila qaba. Miilli kun immoo babal'achaa deemanii babal'ata. Ani woboo TaxForce kan jedhamu kana turtu jechuun anaaf ammata lama fa'aa mitani. Turtuu ammata lamatti hin beeku. Uumamuma kiyyaaf. Turtuu ammata 5, ammata 6, ammata 8tti hin beeka. Amma egaa waanuma ammata lamaa fi akkasiitti natti fakkaata. Umuriin isaa TaxForce'n kun. TaxForce'n uumamuu isaa ani hin beeka. Jarjaree TaxForce seenuun immoo of eeggannoo kiyyarraa natti fakkaata. Hin beeku gaditti baasa. Ni ilaaleetiin ofii kiyyaa akka abbaa caalaatti amanee odeeffadhee qulqulleeffadhee natti fakkaata. Fakkaataadha. Ammallee dhibbatti miti. TaxForce'n seenee jechuudha. TaxForce seenee Damee Suudiinitti walitti qabamtee koreen abbaa caalaatti taa'inaan jettee okee nin taa'e. Dura eenyu ijaarame? Akkamitti lama ta'ee uumame? Ka jedhu kanaaf deebii completely right ka jedhu kennuun anaan na rakkisa. Akka namoota irraa dhaga'utti koreen dura ijaaramte waan akka TaxForce taate jechuudha fakkaata. Hangafaaf eegoo quxisuu jinnidhaa miti dubbiin amma. Ijaaramanii maaliif ijaaraman? Kaayyoon ijaaramaniif maali? Wal danquufi? Wal gaadi'uufi? No. Kanatti naman. Wal gargaaruuf, tokko bira dhaabbachuuf, tokkoof tokko yaada tinnisuuf, wal cimsuuf, obboleeyyan haadha tokko dhale, abbaa tokkotu dhalche. Akka amantii abbaa caalaatti akkasi. Akka ta'uu qabus kana. Amma gaa yoon gaaffii kee qabadhee jiraadhee ka dura ijaarameef ka booda ijaarame ka jedhamu yoo haati tokko dhalte ta'e hangafni quxisuu gorsee quxisuun hangafa kabajee abaluutti TaxForce dura ijaarame haa jennu beeku yookaan immoo egereetti ijaarame haa jennu okee.
kajaarame kun mana haadha tokko dhalee abbaa tokko dhalee mana tokko qabanii kaayyoo tokko bobba'anii kasaan deemaniif wooboo abaawoodhaaf akka amantii abbaa caalaatti akkasitti ilaala. Yoo rakkinni gidduu jiraate illee namni kun malaayikaadhaa miti. Ilmi namaa akkuma namayyuutti ka Rabbi keessatti uume qaba. Ka tokko fedhu varaayitiidha namni. Namni tokko maal isinii shunkurtaa yoo woxii yookaan immoo ittoo keessatti argee nyaatu fakkeenyaaf eebbasaa wajjin jirra. Tokko immoo kan biroo fedha abaloo akkasii jechuun kun naaf eebbasaa waliin lolchiisu. Inni keessaa gabiroo nyaataa inni kabiraan nyaata. Yoo akkas ta'e varaayitiin ilaalchaa yoo ta'e yoo jiraate malee ani jara kana walitti buusa jedhee inni ilaalu. Yoo rakkinni jiraate abbaan caalaa akka itti of quba qabu, akka inni itti of beeku, akka inni oromummaa isaa itti beeku, akka inni qabsoo kana itti beeku. Maal jetti Oromoon ka beeku si haa himuu jettiin. Qabsoon kun eessaa ka'ee eessa ga'e? Akkam ta'ee as bakka amma jirru kana ga'e ka jedhu warri beeku hedduudha. Kanarra beeku anillee aga tokko numan beeka. Kanaafuu laayyoota hin geenye akka tokko goonee harka kekkeenye balleessuu qabna natti hin fakkaatu. Tokko miila miti. Tokko mataa miti. Lameenuu harka. Isaan wal gargaaranii wal bira dhaabbatanii waan kana jabeessanii woboo gaara jiru. Ka lubbuu isaa kenne kana bira dhaabbachuu. Ka diina wajjin holudhaa jiru kana bira dhaabbachuu. Amma tarii gaaffii tokko kalee waan tokkotu haasa'ama ture na gaafataa iftaan beeku osoo na gaafatanaaf gaariidha. Kanaafuu ani hangafaaf quxusuudha jedhee himee kan quxusuu kana balleessee kan hangafaa kanatti quxusuutti darbe bifan ittiin jedhuun qabu. Maaliif aniin kun chaapitara damee gadiiti. Caasaan kun ol jira akkuma duraan siin jedhe. Caasaan mataa qaba, harka miila qaba, garaa qaba, miila qaba. Akkasitti deema. Egaa isaan kanarraa osoo dhufe osoo isaan yaadatti kennanii jara kana qaamaanillee beekuu baadhe nin beekaa. Agi tokko riyyaa kiyyaa tokko kanan beeku maqaa dha'uun man danda'a. Garii immoo kan isiin sun dubartiidha. Kan ishee sanaan gadii hundi ta'e anaaf xixiqqoo ijoollee nin beeka takka lama jedhee. Osoon qaama furmaataa ta'e yoo rakkinni jiraate rakkinni jira jedhee namanu yoo rakkinni jiraate osoon qaama furmaataa ta'e osoon manguddoo ta'e haasa'e yoo ka rakkinni jira ta'e yoo ka humnaa ol ta'e akka biroo isaan cinqaa jira ta'e warra fakkaatoo wajjin gargaaruun fedha. Akka jedhee yaamisa dabarsa. Warri dhaga'u kana hundaaf TaxForceefis egeree Oromiyaafis. Egeree Oromiyaa ani walgahii ni dhaqa. Walgahii isaanii ni hirmaadha. Hamtuu keessatti hin argine dhugaa rabbitti sin hima. Isaanii waraana wajjin haasa'u. Akkuma guyyaa of kiyyas walgahii godhadhee waraana naa yaamanii haasa'u sana isaanillee ni haasa'u. Maali badiin? Mirgaa. Ilmaan ani afur dhiiran qaba. Afur durban qaba. 8 walitti. Alhamdulillah. Amma jarri kun haadha isaanii faraqa abbaan tokko namni afur haadha yoo gargaare namni afur abbaa yoo gargaare ani faati isaanii waliin jirra waliin nyaanna waliin dhugna. Amma jarri kun diinaa waliif bifa kanatti ilaalaa jira yaasinaadhe waliin na dhaggeeffatu. Waliin na dhaggeeffatu hundi ani bifa kanatti ilaalaa jira. Ilmaan abbaa caalaa 8 afur immoo caaltuu gargaaran. Afur abbaa caalaa gargaaru. Ani caaltuun bakka takkatti nyaanna waan isaan nu kennan kana ol mari'annee xiqqeeffannee guddifannee kam akkamaa goonu jenne ilmaan keenya dirqama isaaniiti nu tajaajiluuf uumamanii rabbiin nu kenne. Otoo akka kanatti naa ilaale uummanni waan kanatti wal danqee ol rakkisu kun. Waayee maalinni? Ani akkasitti ilaala fi kiyyaaf. Akkasitti ilaaluudhaaf dirqama kiyyallee soo raawwadhe inni hin fedha yoo rakkinni jiraate yoo rakkinni jiraatne ta'e immoo tis okay goon itti hafuufan akkanumatti
akkasin jedha kanarratti yoo ni deebisee jiraate yookaan immoo qabxii haftee yoo jette naa tuqi. Qabxiin hafillee ni jira gabaabsatii naa deebisaadha. Wanni jechaa jiru hooggantoonni kun karaa kanaan nu gargaaraa jedhanii eegaa as bahani karaa hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo hin jedhinirraan waraanni bilisummaa Oromoo karaa woboo TaxForce hin barbaannu hin jedhee jira. Yoo karaa woboo TaxForce hin barbaanne eega jedhe maaliif karaadhuma isaan jedhan kanaan yoo gargaarsi kun hin utubamne kan jedhu maaliif yaanni amma deemaa jiru woboo gargaarra eegatee woboon karaa inni himate saniin irraa dhala karaa kana gargaarra jechuun kun gaarii ta'aayii yookaan immoo anatu sii beeka anatu sii murteessaa san hin ta'u kan jedhu irratti kanaaf deebii naa hin kennine otoo deebii irratti naa kennitanii jechuudha. Akkanatti fakkaatutti hin kennaa jaala kiyya mucaa kiyyaati jaala. Waraanni jireenya dhafedha. Waraanni ibidda keessa jira. Ka ergamuuf fudhachuun isaaf badaa ta'a jedheen yaadu. Garuu waanni waraanni ilaalutu jiraata. Ani nama waraana keessa bulee oole. Akka nama maanguddoo tokkootti, akka nama muuxannoo waan kanaa qabu tokkootti. Wanni waa gadi ergama. Ibiddallee ni qaba. Ani uummata keessa taa'ee nama gadi ergaa ture. Gaara keessa taa'ee ka gad ergamu ka fudhataa ture. Gara lachuun hin beeka jechuudha. Kun hundi of eeggatameeti. Wannummaan riizarveeshinii keessa hin jiru addunyaa kanarra. Riizarve. Akkasitti osoo of eeggatee fudhate waraanni kun. Nin fedha. Isaan anarra hubatu waraanni. Anarra muuxannoo qabu waraanni. Anarra gaara hin jiru. Akka gaafa ni jiruuf akka gaafa ni amma jiru kun tokkoo miti. Waan meeqa jijjiirame. Kiyya gaafa rakkinaati kan isaanii wayyaawaa ta'uu danda'a. Garuu karaa qoratameen, karaa daandii sirrii ta'een, karaa diinni isaan hin hordofneen, karaa icciitaween isaan Oromoo irraa waa argachuun baay'isee bareedaa mirga isaaniitillee. Warri waa ergu warri waa ergus anati caalaa, anati ittaanaa no. Anati ittaanaan hin jirtu. Namuyyuu wal qixa. Oromoodha. Waraanni kun anaafis, Jaal Naasiriifis, Soorteefis, Ebbasaafis tokko of kennee warra anaaf isaaf dhaabbate. Ani garuu abaluudha jaalmarra achi deemi jedhee hin erganne ani. Anaan namni ergate hin turre. Namayyuu namni ergate hin turre. Ofitti murteessee lubbuun kiyya Oromoof haa dabartu jedhee of kennee lubbuu jijjiirama hin qabne. Ispeer paartii hin qabu. Meeshaa makiinaadhaa miti. Dhaqanii dukkaana keessaa bitatan. Ni hadhoofti bakki sun. Haala namtuudha. Warri argetu beeka. Isaan kanaaf erguudhaaf natu caalaan hin barbaachisu. Hunduu wal qixa. Hunduu wal qixa. Ani kasaan ergan beekuun dirqama kiyyaa miti. Inni kanan keen ergu beekuun dirqama miti. Akkachitti ga'utti itti hojjedha ani. An ofii kiyyaaf qorataan tureen siin jedhe Jaal Naasir. Dhiyoodhaan seene, dhiyoodhaan asitti biqilame, asitti ijaarameetiin jira. Marraa takka narraa baate maallaqni ni beekti ijoolleen teessu kun. Bakka seen geessa ilaa saantimaan beeka. Akka seen gamasii gamanatti hin maqiin. Maaliif waan Oromoof waan qabsoo Oromoo yogguu haasofnu ibidda gubbaa teenyaa beekuu qaba. Ilmi Oromoo tokko, intalli Oromoo tokko. Taphaa miti. Ibiddaan hin taphatan. Akkas dubbiin tarii ittiin deebi'ama. Baay'ee galatoomadha. Firoo eebbasaa. Mee yaada kanarratti Oromoonni biyya Siwiidin jiranii yookaan dameen woboo TaxForce biyya Siwiidin jiru amajjii tokko yookaan immoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana kabajuudhaaf sochiin godhamaa jiru maali? Wantoota achirratti godhamaa jiru kanarratti yaada maaltu godhamaa jira? Maal gochuuf deemtanii?
akkamittiin uummata dammaqsaa jirtanii kanarratti mee yaada keetii fi akkanumatti kan abbaan caalaa keenya irratti kan dabalataa yoo qabaatte itti wannoo jechuu dandeessa. Mee yaada kee. Tole galatoome. Akka damee Siwiidiniitti qophii godhaatu jira, qophii xumureetu jira. Bifa lamaan qophii irra jira. Ka tokkoffaa miseensota keenya kan waboo TaxForce damee Siwiidin ta'anii waliin guyyaa jaallatamaaf kabajamaa sana waliin kabajuuf guyyaa gaafa 30 yeroo 9 galgala karaa sarara Zoomii online qabanneetu jira. Waamichaas immoo miseensota keenyaaf godhaatu jira. Sanarra darbinees immoo akkuma jaalabaa caalaa caqasanii turanii bifa xalayaatiinis miseensota haaraa fi kan miseensota hin taane waamicha gochaatu jira. Akkasuma immoo akka waboo TaxForce kan idil addunyaa waliin taane bakka tokkotti guyyaa kana kabajuudhaaf sarara Zoomii furannee namoota baay'eedhaaf illee rabsaatu jira. Carraa kanatti fayyadamuudhaan namoota miseensota hin ta'in jiran yookiis immoo hubannaa waboo hin qabaannee fi guyyaa sana irratti bifa bal'ina ta'een kaayyoon waboo maalidha, maaliif dhaabbata kan jedhu bifa adda addaatiin ni dhiyaata. Ayyaana bareedaa, qophii bareedaa qopheessinee gama keenyaan dhiyaachatu jirra jechuudha. Karaa qophii keenyaatiin gara lamaaniin kana fakkaata. Sanumaa wal qabatee abbaa caalaa irraa tuqanii turaniin dhaabbata 2, 3, 4, 5, 6, 7 yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf hundi keenya dandeettii qabaannee achi keessatti qooda yoo furanne no problem. Maalli waan tokko guddaan beekamuu qabu qarshiin ba'u sun kaffalamu sun kallattiidhaan waraana kana bira ga'aa, waboo bira ga'aa ka jedhudha kan namni of gaafachuutti qabu. Malee kallattii kamiiniyyuu qarshiin yoo kenname rakkoo hin qabu. Achumatti immoo akkuma nuyi pozitiivii taane yaada kana gargaaramuu qaba yoo jenne dhaabbatni warri biraanis yookiin waldaan warra biraa qaama of ijaaree jiru kuni maqaa wal balleessii, waqaa wal xureessuu, abaloo akkas godhee qarshiin kenname nyaatamee sana jedhame yoo dhaabbate gaariidha. Maaliif qabsoo laaffisuutti gara deemsuu fi waan nu fayyadu miti. Waan ta'eef kun haalaan waan xiyyeeffannaa barbaadudha. Waa tokko immoo argachuu hin qabnu. Qabsoorra jirraa, kallattii hundumaatiin amma dandeenyee yaalaatu jirraa. Kana keessatti diinni kallattii kamiiniyyuu qaawwaa xiqqaa argateen seenee uummata keenya manipuleet gochuutti jira, uummata keenya burjaajessuutti jira, mogolee isaanii buusu jira, abdii isaanii buusutti jira waan ta'eef dubbinni qarshii immoo waan salphoo miti. Namni keenya fakkeenyaaf kanneen kiroora tokko kennanii hin beekne yookiin doolaara tokko kennanii hin beekne faatu yeroo isaanitti waboon maal godhee jedhanii isaanii balaaleffatan faatu jira. Kun hundumtuu namni waa walirraa dhagee haasa'a, namni akkuma fardi harree keessa oolte waa biraa bartee ooltanii maqaa isaan na'u. Akkasuma namni nama wajjin oolu murteessaadha. Namni sammuu namaa wal miicaa oola waan ta'eef, yaada wal jijjiiraa oola waan ta'eef, nama nuyi duukaa oollu, duukaa bobbaanu eeggannaa gochuu danda'utu qabna waan ta'eef kallattii kamiiniyyuu yaada namni nutti hololee hasaasee waboo irratti holola guddaa banu qarshii nyaatamaa jira ka jedhu sana jedhu irraa of eeggachuutu qaba. Gaaffii akkasitti immoo achuma dhaabbatanii fagaachuurra immoo nutti dhiyaatanii dhufanii pilaatfoormii kan fayyadamtu qarshii sassaabuudhaaf gama kamiin waboo qaqqabsiisaa jirtu, naggi'een jira ka jedhu hundumaan nu waliin mari'atanii waan isaan barbaadan hundumaatiin bifa naggiitiinis ta'e kan isaan barbaadaniin kallattiidhaan dirree irraas wal quunnamsiisuu dandeenya jechuudha. Dalageen nuti jirru dalaga salphaa miti, dalageen nuti jirru dalaga akkasumaanis miti, dalageen nuti jirru dalaga nooraa bilisummaa tulcheeffisuudhaaf jennee abdannuudha. Kallattii kamiin immoo miseensota keenyaafis kan miseensota keenya hin taaneefis deeggarsa gochaa jiraniifis bifa ragaa ta'een qabatamaa ta'een isaan kanaaf waan harkarraa qabnu dhiyeessuu waan dandeenyaa jechuudha. Galatoomii jaalladhaa sirra. Baay'ee galatoomii qeerroo asirratti mee waan tokkoon wanti amma argaa jiru waan hedduu namatti tolu. Mee fakkeenyaaf yeroo dheeraa keessatti hamma biyya alaa kana ture irratti qeerroo dhimmuma waa'ee waraana bilisummaa Oromoo haasa'u. Waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramuu qaba jedhee nama jenereeshinii irraa fudhachaa jiru. Nama akkasii ta'een si argaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti namoonni si fakkaatan addunyaa kana irratti illee argaa jiru umuriidhaanii ati ijoolleedha akkan si argaa jirutti akkan si beekuttis mee namoonni akka keetii kun neetwoorkiin ati akka damee Siwiidinittis akka addunyaattis ijaaraa jirtu ni jira.
kana uummata Oromooti namoota itti wal quba qabdan ni jira isa jedhu irratti yaada kee yoo nu ibsite baay'ee gaariidha. Maaltu si kakaasee gara woboo TaxForce keessatti koree taatee ijaaramtee waraana kana gargaaruudhaaf wannummaan hamlee sitti hore maal irraa maddisee dhufi xiqqoo ishii yoo irra darbii gabaabsite yoo nu ibsite gaariidha. Sa'aatiin keenya kan jiraannu. Galatoomii baay'ee keessa seenin dubbadhu sun sababa mataa koo waan hin qabuu fi hojii hojjechaa jirruuf xinnoo dhiibbaa waan uumuu danda'uu fi waan baay'ee dubbadhu garuu mataa isaarraan gabaabsee ma dubbadha. Ofii mataa kiyyaan waa'ee waboo kana keessatti hirmaannaa godhee keessa galuu kootii fedha kana qabaachuu kootii fi waboo ta'een dhaladhee waboo ta'een du'a. Very very simple answer. Deebii gabaabaadha kuni sunis immoo kan kana na godhee miidhaa uummata kiyyarra gaa ture umuriin of barerraa eegalee fuula koo duratti uummati Oromoo miidhaa gurguddaa turre gaa ture yerootti harmooliin keenya obboleewwan keenya obboleettiiwwan keenya gudeedamaa ajjeefamaa turan keessa dabarree as geenye haa ta'u malee ammas sun guyyaa irratti hin dhaabbanne kana hundumaa immoo waboon kaayyoo ganamaa qabatee daangaa Oromiyaa eegsisuudhaa fi mirga uummata Oromoo eegsisuudhaa fi tokkittiin inni qabsa'u sana waan tureef kun gaaffii irratti ofii koo marii miti kan inni keessatti of hin argee jechuudha keessan ture waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa of viidiyoo jedhame namoonni har'a waboo kan deeggarressi abbaa barbaadaniis deeggaraniis waa tokko beekuu danda'utu qabu. Innis maalidhaa guyyaa gaafa of viidiyoo jedhanii guyyaa gaafa maqaa meeqatti baasanii ayyaanessanii nama ayyaanessu nagartu. Uummatichumtu of saalfata achi as ba'ee ayyaanessuudhaaf. Garuu gaafa waboo jedhamu immoo akka waan viidiyoo cimaa ta'e tokkotti ayyaana sana ayyaanessutti isa kana immoo laaffiseetu ilaalaa jechuudha namni keenya. Gabaabaadhumatti kana qabsoo kana keessatti akka hirmaadhu kan na godhe umurii kana gadi irratti iyyuu eegale keessa seenutti keessatti hirmaachuutti dhiibbaa garbummaa uummata kiyyarra gahaa jiru haalaan waan cinceeffadhee balaaleffadhuufanii kana keessatti hirmaachaatu jira amma danda'u humna kootiinis qarshii kootiinis amma danda'u dheeraatan jira kun immoo dirqama narraa eegamudha dirqama narra oromummaa narraa eegamu ba'achaatan jira sun immoo gammachuu guddaa naaf kenna gaaffii kan lammaffaatti yoon si darbee keessa galcheen dubbadhu garuu neetworkiin of course jira bal'inaan keessumaa bifa diiyaasporaa irratti bal'inaan dalagamaatu jira yeroo gabaabaa dhiyoo keessatti pilaatfoormii haaraa irratti eegalleetu jira bifa dargaggootiin international lawyer association keessaan dargaggoonni tokko tokko wajjin wal geenye bifa ijaarsaarra jirra qarshii guddaanis ijoolleen dargaggoonni amma mana kiraayii ji'aan kaffalatan ofirraa kutanii waboodhaaf gumaacha guddaa godhan irra ga'aniitu jiru. Nuti kana keessatti hirmaachuun keenya abbootii keenyaaf harmoolii keenyaaf hangafoota keenyaaf fakkeenya guddaa ta'aatu jira. Akkasumas dargaggoota umurii keenya jiranii fi fakkeenya guddaa ta'eetu argamaa jira. Qabsoon egaa kana caalaa beektu waan laaftuu miti waan yeroo fudhatudha. All about process waan ta'eef irraa jilaan namoota hubachiisaa jirra keessatti hirmaachaa jiru. Qeerrooniif qarreenis hirmaannaa guddaa taasisaatu jiru. Haala kanaan jirra jechuudha. Kana caalaa yoon dubbachuu baadhee gaariidha. Baay'ee galatoomii egaa mee TaxForce yaada kanarratti wanni dabalatan yoo jiraatanii akka damee Siwiidinitti mee gama keettinis immoo maalirra akka jirtan yoo nu ibsitan baay'ee bareeda. Waa'ee kanarratti waan an dabalu oboon maaliif gargaaramaa irratti yoo ta'e oboon namni hundumtuu yeroo dhalatu oboo Oromoo ta'e dhalate. Kuni dirqama nama tokkooti dirqama Oromummaati. Anis kanuman qaba anis dirqaman qaba jechuudha. Waa'ee abbaa caalan dubbatan irratti moo dabalu waa'ee damee lamatu jira damee lama san keessaa yoo dabalata baay'ee irra hin qabu keessa isaa beekurreedha garuu obboleewwan lamaan sun immoo bakka tokko dhaqataananii kun mormiis hin qabu karaa sanii rakkina hin qabu waan beekus ejaan qabne baay'ee ibsuu danda'u. Garuu Oromoon oboon gargaaramuutu irra jira kan jedhamu durattis daballee asufne irraa ammas irra deebisnee yoo asufne Oromoo hundumtuu oboo gargaaruu oboon otoo gargaaramee rakkina amma qabnu keessaa rakkina uummanni keenya keessa jiru keessaa bahuu hin dandeenya oboo gargaarre yoo ijoollee bosona jiran san gargaarre kan jedhuun abdii qabaanis amantiis nan qaba jechuudha. Mee TaxForce asirratti gaaffii
xiqqooshii waa'ee woboo TaxForce keessatti koree taatee jirta. Egaa amma deebisnu wannoo ijaarta. Mee akka dubartii Oromootti yeroo baay'ee dubartoonni Oromoo gabbahanii waraanni bilisummaa Oromoo keenya warri jedhanii warroota kanaan dura qabsoo kana keessatti lolaa turan warra wareegama guddaa kafalaa turan ammas gochaa jiran. Ammoo namoonni keessattuu biyya Siwiidin kana keessatti yeroo baay'ee hin mul'atu. Yeroo jalqabaatiif insi argaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaramuu qabaa kan jettee kan gargaarsa kanarratti hirmaachisaa jirtuu fi hirmaachaa jirtu jechuudha. Mee akka dubartii Oromootitti wareegama dubartoonni Oromoo kafalaa jiran kan biyya keessa jiru san laalte wanti dhimma kanaaf si kakaasee gara woboo TaxForce keessatti bokkuu waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramuu qaba jettee itti amantee seente irratti gabaabsiti waa xinnoo ishii uummata Oromoof akka ifa ta'utti namoota biraafillee akka barnoota ta'utti yaada kennu oolu. Tole maaliif gargaaramaa maaliif gargaaruu barbaadde akka jette ani Oromummaa kootii fi dirqaman baay'achuudhaaf lammaffaa immoo Oromoon hundumtuu fedhii qaba. Amma dubartoonni asirratti ba'anii dubbachuurree warri sodaatan jiru warri fedhii isaa dhabanii otoo hin ta'in beekumnis barbaachisaadha. Anirree amma baay'inaan beekuma isaa keessa galee hin beeku waan haasa'anii akkanumatti garuu fedhiidhuma ijaan qabuufan kabajumaafan kabaja Oromummaafan dhiyaadde malee beekuma qabaadhaafis miti. Garuu jiru Oromoon ijoollee dubartoonni baay'ee jiru kan fedhii akkasii qaban kan Oromoos gargaaran kan Oboos gargaaran. Ani akka fakkeenyatti nama tokko ta'e malee nama baay'eetu jira na duuba ijoollee baay'eetu jira jedheen haasa'uu nan danda'a. Anan kanan iyyuu beeku jechuudha. Fedhii qabu Oboos gargaaruudhaa fi fuulduratti ba'anii naasa'an malee jiru ijoolleen baay'ee jiru dubartoonni baay'ee jiru ciccimoon kan baay'ee jiru. Ammas maqaa simuu yoo dandeenyes maqaa simuu dandeenya garuu barbaachisaa miti iddoo kanatti na duubarree ijoollee baay'eetu jiru jechuu barbaade kanan dubartoonni fuuldura ba'anii miidiyaa irratti naasofne malee fedhii baay'ee kan qaban jiru kan gargaaruu barbaadanis jiru kan gargaaranis baay'ee galatoomadha deebii bareedaadha. Egaa sa'aatiin qabnu waan ta'eef gabaabsitanii akka naa deebisitanii barbaada daqiiqaa lama gidduutti maaliif sa'aatii dheeraa fudhannee jira. Mee kaayyoon woboo maali? Kaayyoon woboo fi galiin woboo maalidha kan jedhu irratti jaalabbaa caalaa isin waggaa dheeraa waraana bilisummaa Oromoo taatanii wareegama hedduu kaffaltanii bakka har'a jirtan kana egaa akka carraatu rabbii umrii isin dheerisee isin ga'e malee sila akka isin ofirratti murteessitan turee jira. Mee kanaaf uummata Oromootiif wannuma waraana bilisummaa Oromoo galii woboo kun maali kan jedhu irratti yoo xiqqoo isin ibsitan baay'ee gaariidha. Galatoomi Naasiroo kaayyoon adda bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan woboo laal woboon waraana bilisummaa Oromooti. ABO'n hoggana qabsoo bilisummaa Oromooti. Woboon gobla qabsoon tokko guutamuudhaaf siyaasaan hawaasummaan waraanummaan waa meeqaan guutamtee qabsootaati. Qabsoo riphee lolaa keessumattuu dippiloomaasii. Addi bilisummaa Oromoo gaafa qabsoodhaaf gaara seenu waan amma ani tuqeetu kanaaf hedduu kana ta'e guuttateetu seene. Kaayyoon isaa maali? Oromootu gabroome. Ka gabroome bilisoomuu qaba. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo akka namoota addunyaa kanarraa gabrooman qaama qabsoo idil addunyaati. Warra riphee lolaa ta'ee lolee bilisoome. Yookaan immoo akka Oromoo kan ammallee waraanaa lolaa jirtu jira addunyaa kanarra. Inni kun kanuma. Kan manaa ba'ameef kan manaa isa baasee roorroo gabrummaati. Kana galchus bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaati. Otherwise never been. Hin ta'u. Akka kun ta'utti wanni ta'u takka illee hin jiru. Kanaaf ba'e. Kaayyoon isaa kana. Gabroonfachuufi miti. Gabrummaa jalaa ba'uudhaaf. Qabsoo haqaa oofu. Qabsoo ofitti hirkannoo oofu. Qabsoo qulqulluu oofu. Qabsaawwanni uummataa abbaa fedhee biyya abbaa fedheetii yogguu sosso'u ka sosso'uuf sana
seenaa uummata isaatii sana beeka. Aadaa uummata isaanii sana beeka. Uummata keessaa bahee qabsaa'uuf sana. Seera uummanni sun itti bulchu, ooda uummanni sun qabu, safuuf safeeffii uummanni sun qabu eeggatu. Qabsoon bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamee WBO'dhaan tinnisamee dalagamaa jiru. Aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, maalummaa Oromoo, ka Oromoon jibbu jibbee, ka Oromoon jaallatu jaallatee tu deema. Oromoon wanni inni jibbu hanna, wanni inni jibbu soba, wanni inni jibbu sagaggaalu, wanni inni jibbu waan namaa saamu. WBO'nis kana godheetu uummata isaa keessa jiraata. Yoo kana godhuu baate uummata isaa keessa guyyaa tokkollee hin bulu. Fakkeenya siif hima. Ani karaa bahaa kanan ture. Bahaa kuni jimaadhaan jiraata. Jimaa qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo nuti jimaa qabna. Ani nin qaba. Nin araara. Kadeemu kun akkasuma. Garuu yommuu horuu uummataa keessa deemnu jimaa akkam fakkaatu kana keessa ka yaanu nuti araaraa akkamii qabu baada takka akkas hojjenne hin murruu miti wal jennee ilaallu keessa dabra naamusanni kun jimaa bira kutuun baay'ee nama rakkisa. Dubartoota shamarran hawwan dadhaban ba'aa irraa fuudhee baannee gaara baafnaaf malee bakka rakkanitti gargaarreetu isaan bakka isaan barbaadan geessifnaa malee yoo qabaanne kan qabnurraa nyaachifna malee yoo dandeenye warra dhukkubsate gargaarra malee kalee jalqaba halkanaasaa sirrii haase wama guntu goonu godhe wamuntu goonu akkasi kanaa ala nuti kaayyoo biraa akeeka biraa hin qabu qabsoon bilisummaa Oromoo amma gaara keessa deemus kanuma osoo isaan qotaniin arga osoo isaan haamaniin arga osoo isaan ijoollee harkatti qabatanii hoosisanii abbaataniin arga kana kaayyoon keenya. Abbootiin isaanii nutillee akkasuma godhaa ture. Kanaaf wanni nuti goonu kana kaayyoon keenyas kana kan manaa baaneefis kana kan ijoolleen itti jirtullee kana kaayyoodhaaf kaayyoon isaan qaban tokkoof tokko kanuma qofa jechuun danda'u. Gaggabaabsatii nu deebisaadha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Mee qeerroo eebbasaa atillee yaada kanarratti galiin waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo galiin WBO maalidha? Kaayyoon WBO maalidha kan jedhu akkuma jaalabbaa caalaa jedhan isarratti wannoo godhi isarra dhaabbatte waan itti dabaltu yoo jiraate achirratti wannoo itti gaaffiin isatti aansee wannoo jedhu dameen WBO TaxForce akkuma duraan ibsinee jirra akka wannoo jettanitti Oromoon biyya ambaa jiran hundi gargaarsa WBOf deeggarsa gochaa jiranidha. Amma uummanni Oromoo kan biyya alaa kana jiru gargaarsa waraana bilisummaa Oromoof gochaa jiru. Yoo hin goone maaliif hin goone? Kan jedhu irratti kan jaalabbaa caalaa san irratti dabaltee sanirraa waan itti dabaltu yoo jiraatte irratti. Baay'ee galiin WBOdhaa uummata Oromooti. Akka kiyyatti wanta biraa miti jechuudha. Maaliif kaayyoon WBO uummata Oromoo bilisa baasu mirga uummata Oromoo eeguu laga jira rakkina guddaa keessa galee jira lubbuu isaa wareegaatu jira jechuudha. Bilisummaa kana itti ce'uudhaaf immoo WBOn galii adda biraa waan hin qabneef soortiin isaanii guddaan uummata isaati. Uummata inni qabsaafii jirudha jechuudha. Waan ta'eef galiin WBOdhaa uummata Oromooti. Gabaabaadhumatti. Sanumaa wal qabatee akka biyya Suudiiniitti damee Suudiiniitti uummatni Oromoo WBO bira dhaabbachaa jira akka jedhuu fi amma irraa eegamutti bira dhaabbachaa hin jiru gama kiyyaan. Garuu dhiyoottis wanta eegalee fi amma eegalletti wanti guddaan hojjetamaa jira, hojjetamees jira, gara fuulduraattis waan abdii namatti toludha jechuudha, gara guddaadhaan. Kan gargaaraa hin jirreef immoo akkanatti fakkaatu akkuma jalqabaa kaasee ture. Look, nuti otuu gara bilisummaatti hin dhufin duratu bifa paartii siyaasaatiin wal hirree, yaada adda addaatiin wal hirree, karaa adda addaa
wal mancaanee karaa adda addaa fiigaatee jira. Kan nuyi ammatti jirru silaatii erga bilisummaa gonfanne booda erga bilisoomne booda kaayyoo keenya bira erga geenye boodatu waltaanee yaada siyaasaa adda addaa paartii barbaanne walii shirree kaayyoo qabannee dinagdee biyyaa irratti guddina biyyaa irratti siyaasa biyyattii irratti ijaarsa biyyattii irratti waltaanee hojjechuu danda'u qabna turre. Nuti garuu kan irra jirru otoo achi hin ga'in duratu karaa inni kaan agartee rabbi gargaaree wayinii mana hidhaa sana keessaa baasu yoo wabootti kaaftee ani Jawaariin ni deeggara siin jedha. Kanneen kan siyaasa galee fi kan siyaasa hin galleef jira. Kanneen immoo lakki kaafaa hunda deeggaraa waboo hunda deeggaru jedha. Si galee ani even isaaniin dhiisiiti bilisiginnaa mataa ishee uummata Oromootiif dhaabbattee lubbuu uummata Oromoo oolchiti yoo ta'e Oromoof qabsooftee bilisummaa Oromoo baafti yoo ta'e biran dhaabbadha. Abjuudha malee. Nuti uummata keenyaaf asumaan dhaamsa kan gochuu barbaadu wal qooduu dhiisnee yaada siyaasaa keenya adda adda facaasuu dhiifnee kaayyoo sana beekuu danda'utu nurra jiraata. Kaayyoon ganamaaf maalidha? Kaayyoon waboon daggala jiruuf maalidha? Gamitti deemaa jiru kan jedhu gaariidha. Asuma keessatti seenaadhaaf haa ta'u gaariidha. Gaafa namoonni siyaasa biyyarraa biyyatti galanii waboon nu barbaachisu habaddu jedhanii uummatti yookiin namoonni baay'een habaddu waboon jedhanii maqaa baay'ee irratti tureessaa turanii. Akkasuma immoo lubbuu isaa jannata aseentu artistii keenya jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa boqote immoo gaafa Jawaar fa'aa mana hidhaa seenan immoo waboo mul'isa dubaasa waboon eessa jira jedhanii hundumtuu dhaadate achiis ba'ee jechuudha. Agarree jirra jechuudha namoota amma leebelii isaanii irra jiran sadarkaa sana irra jiranii garuu akka jiran achiis ba'anis gumaacha gochuu hin dandeenye bakka afaaniin qabsoo afaan irraa qabsoo hojiitti aseennuun jedha gabaabaadhumatti galatoomii naasir. Galatoomii horii bulii deebanii mee adde sorsee egaa galiin woboo maalidha galii waraana bilisummaa Oromoo maalidha kan jedhu kaasnee jirra. Sanirratti yoo deebii waan itti dabaltu jiraatte daqiiqaa takka itti dabaltaa kan eebbasaa irrattis. Amma fakkeenyaa fi namoonni biyya alaa kana keessa yaada adda addaa kaasaa jirantu jiru. Wanti kunis karaa maallaqni waraana bilisummaa Oromoo warra nyaatantu jiranii warra jedhantu jira. Kana gubbaarraa isin wanni isin quba qabdan warri maqaa wobootiin daldalanii jiranii jedhu. Kanaaf deebiin isin qabdan yoo jiraate ragaa qabatamaas yoo jiraate immoo maaliif hawaasa ifa godhanii akka hawaasni hin nyaatamne akka qabsoon Oromoo hin burjaajofne kunoo ragaan jiru kanarraa of eeggadhaa maaf hin jedhamne maaliif yeroo hundumaa Oromoo burjaajessuu fi Oromoo jaanjessuu irratti hin jira jedhamee uummanni Oromoo waan tokko dhugaa jirtu san akka inni hubatee baree karaa kana malee karaan biraa hin jiru akka jedhee itti deemu san irratti maaf hin godhamne taliyaan. Kanaaf deebii yoo qabaattanii kanarratti yaadde soorse daqiiqaa 2 dhiifama sa'aatii dhume. Kanarratti gaaffii sin qabu deebii sin qabu obboleewwan kiyya sirriitti deebisaniiru. Waan nyaatanii kan jedhamu suni waan qabatamaa hin qabnee fi kan haasa'uu hin dandeenyu. Garuu namni sammuu qabuu fi namni yeroo ammaa waa'ee biyya keessa waa'ee Oromoo keessa jiru ilaalu nyaata jennee yoo jennee ofuma isaatiif nyaatame jechuudha. Kanuman hima kanarratti. Kanaachi kana fee garuu wal gargaaruun immoo akka gargaarame immoo qabatamaan akka argines akkan arge ofii kiyyaa fi nan beeka. Qabatamaan gargaaraa jirra gargaaraas jiru warri gargaaran karaa TaxForce kanaan boboo TaxForce kanaan kun qabatama karaa kiyyaan. Kanaafiyyuu warri nyaatan immoo waan sammuu isaanii isaan gaafatu. Cubbuun Oromoo sunis immoo hin gaafata. Cubbuun ijoollee Oromoo akkas dhiigni isaanii dhangala'u suni isaan gaafata. Yoo nyaatanis yoo nyaachuu baatanis immoo Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Kanaachi garuu Waaqayyo waan hundumaaf waa ilaaluun jedha. Kanaachi deebiin qabu. Gabaabuma kan kiyya galatoomi. Baay'ee galatoomi baay'ee gaaffii bilchaataa fi gabaabsitee yaada bareedaa nu keesse. Mee egaa yaada xumuraa irratti jaalabbaa caalaa bifa kamiin
deeggartoota fi miseensota woboo TaxForce baay'isuu irratti carraaqqii godhaa jirtu. Akkasumatti wantoota amma gaaffii nani amma kaasirratti kanneen maallaqa woboo nyaachuu jiru yookaan immoo nyaatamaa jira ragaa qabatamaa qabna jechaa jedhamaa jiru. Deebiin isin qabdan maaliin? Wanti kun maaf ifa bahuu hin dandeenye? Ifa bahee uummata kana akka hin burjaajessineef hin jaanjessinetti maaf uummataaf kunoo ragaan jiru kana namni kun qarshii hangana nyaatee jira. Qarshiin kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin funaanname. Warri qarshii kana kennitanis warri gara fuulduraatti kennuu deemtan wanni kun waan biyyaati waan sabaati waan ta'eef akka hin goone jedhanii maaf hin labsine wanta kana irra dibaadha maaliif irra darbamuun barbaachise yeroo ammaa kana keessatti sooshaal miidiyaan bal'aadha waan ta'eef isa kanaaf yaada isin deebiin isin qabdan yoo jiraate isinis gama keessanii wanni nyaatamee jiru yoo jiraate uummata Oromoof akka ifa gootan barbaada. Galatoomi Naasir waan inni eegaa ture kana. Waan inni eegaa ture isa kana. Gaaffiin biroon illee akka malee jechuu kiyyaa osoo hin taane waan tokko yogguu darbamtu bakka isheen buutu ilaallatuudha qabaa. Wanni darbamtu tokko yoo dhattee bakka taane buute waan hin taane fuutee kaati. Kanaaf darbuu dura bakka itti darban sana ilaalachuudha barbaachisa natti fakkaate. Wanni kun kaka'e eeda galgala natti fakkaata. Jaalcaalaa Hayiluutu Kamaal Qalbeessaa fi nama tokko gaaffii gaafata. Isaan kun qabsaa'ota. Ani Kamaaliin hin beeka isaan keessaa tokko hin beeku. Jaal Kamaal ka dubbate maallaqni walitti qabamu kun akka qixxa sirrii ta'een ga'an jiru. Kan mataa isaa bilkaa mataa isaatiif godhatutu jira. Kanaaf qabatamaan ni ragaa qabna ka jedhu dubbate. Agi kun xiqqoo fakkaatti malee guddoodha. Ani yaada Jaal Kamaal sana nin qooddadha. Akkamittiin qooddadha yoo jettan sa'a kiyya naa eegi. Sa'a kiyya narraa hin qusatin. Wanni kun waan haasa'amuu qabdu jaala kiyya. Maal inni kun nama guddaa qabsaawaa gameessa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Nurra informationii qabaata. Waan beeku qabaata. Waan beeku qabaateetu qabatamaadhaan qabnaa jedhee miidiyaa uummanni nu deeggaru. Miidiyaa uummanni nu jibbu. Uummanni ololaan nu jala jiru ilaalu irratti yaanni kun calaqqisee gadi bu'e jechuudha. Waa maleetii miti. Ani Jaal Kamaal osoo qabatamaa hin argatiin, osoo bakkasii hin argatiin yaada guddaa akkanaa kana isa nama guddaa ba'aa guddaa qabatee deemu kanarraa wanni kun afaanii baati jedhee hin yaadu. Kanaaf inni irraan qooddadhan jedha. Hogguun irraa qooddadhu bakkaseen baruu barbaada. Jaarmaa yookaan immoo caasaan keessa jiru kana yoo ta'e akkamitti akka inni kun raawwatame ka jedhu kana hubadhee bira ga'ee bakka sana sirreessee barumsa kan irraa fudhatuun barbaada. Murna biroollee yoo ta'e akkasuma duraanin dubbachaa ture. Yogguu waan qabsoo bilisummaa Oromoo dubbannu ibidda dhiigarra teenyeetiin siin jedha. Jaal Kamaal kana ana caalaa beeka. Kanaafin bakkasee baruu qabna. Bakkisee bahuu qabdi. Eenyuun sun beekamuu qaba. Maaliif namoota waan kanaaf ho'anii of kennanii maallaqa isaanii mindaa isaanii guutuu baatii kennaa jirantu jira. Abaluu jenneen dubbannu. Namoota immoo karaa ittiin waan nuun dhawan, dhagaa ittiin nuun dhawan barbaadachaa jirantu jira. Yoo ka dhagaa kaaleetuma darbine yoo taate dhaguma nuti darbine kanaan lubbuu keenya baasu. Ulma nuti muranne kanaan mataa keenya fottoosu baqaqsu. Akka Oromoon jettu jira. Afaanii ba'ee gooftaa namaa ta'a. Afaanii ba'ee gooftaa namaa ta'a. Waan dubbannu kanatti bakka itti gochuudhaa baannaan olirra nu ilaalchifti. Nu wal komachiifti. Afaan nu gooti. Wal shakkii tolid nutti dhufu.
nuti warra amma haasofnu kuniif aniif Jaale Kamal miseensa konyaa Suudin maatiidha. Walitti dhufna. Guyyuu mari'anna. Wal arguuf teenya. Dubbiin kun ka'uuf teessi. Namuu ni dhaga'e. Ni dhaga'e. Waan xiqqoodhaa miti. Maqaa namaati. Kanaaf bakka akkasiin argattuun barbaada. Wanni ta'e tokko hin ta'iin hin jedhamtu. Erga taatee immoo furmaatatu itti barbaadama. Balaan bu'u wanta akkalee miti inni keessummachiisa ilmi namaa. Kanaaf haasawamee akka hafne warri amma na dhaga'u miseensi konyaa kanaa kana dhaga'u. Miseensi konyaa kanaa kana dhaga'u. Waan kanatti bakka taagoon guddifnee ilaallu. Yoo guddifnee ilaalle hin ta'u salphifnee ilaallu. Salphifnee ilaallee immoo bakka taagoon. Maaliif namoota tu'amilee hin dhawama warra gargaaraa jiru. Edaanuu kan nuti kenninu kun asuma keessatti nyaadhamtee dhufte daa ka jedhuti jira. Diinatu as cinaa jira akka kana fudhatee propagaandaa afuufuudhaaf deemu. Kanaaf tangible evidence qabatamaa dhaan arganne waan sana baqaysine laal. Dubbii yoo garaa baqaysan ni fayyiti. Nama immoo yoo garaa baqaysan ni du'a. Akka lamatu jira. Kanaaf ani isii kana akkasiin ni ilaala. Waanamtuudhaadha. Waanamtuudha. Xiqqoo fakkaattu malee. Waan dhiyeessii kanarratti waa xiqqoon jedha. Aniin kun dhiyeessiidhaan godhaa ture. Fakkeenyaaf isin hima dhagaa yaa ijoollee keenya kana dhaga'u hundi. Fakkeessii kanatti dhufee na bira ga'a. Maali? Dhiyeessii dhufee na bira ga'a. Dhiyeessii kanaan abbaa sanirraa fuudhaan lakkaa'ee lafa kaa'a. Osoo deemnu waan kun barmeelaan dhufa quba qabaadha. Waan barmeelaan dhufu maal akka ta'e inni sun rasaas barmeelaan dhufu. Finfinnee irraa fe'amee Dirree Dhawaa keessa ba'ee Harar Doogba kan jedhamu namni beeku waliin dhaga'u ni beeka. Achitti na bira dhufa. Waa hunda irraa qeebaleetiin shilingiin tokko dhabamte. Shilingiin tokko takka lama jentee shilingiin hin dhabee jechuudha. Mee shilingiin bakka kam geesse? Shilingiin bakka kam geesse maal taate? Shilingiin bakka kam geessee jedheetiin abbaa sana gaafadha. Yogguun abbaa sana gaafadhu shilingiin bakka dhabde bollaa labbaan sun. Namichi kana urkaatu qabi. Ani garuu bakka shilingiin jirtu ni beeka. Shilingiin kurtuurra jirti. Kurtuu feestaala. Feestaala kana maaliin bitteen jedhan shilingii tokko ni bitu. Akkasi dubbiin. Akkas nama dhibdi. Akkas qulqullummaa eeggatti. Akkas qabdi dubbiin kun. Kanaaf bakkaan nuuf haa ga'amu. Bakka see haa barannu. Falattaa dhoofnu. Ololaaf ol hin bannu. Ololaaf ol hin saaxillu. Wanni ta'e badiidha. Wanni badiin sun immoo haa argamu. Caasa kana keessatti illee argamu. Murna bira keessa illee argamu. Kanaaf bakka taagoonu kanuman dhaammadha. Waan yeroo hin qabnee fi dhiifamaa wajjiniini haa ta'u gaa baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Mee dhaamsa irraa maahii wanni amma mari'anne kana keessatti wanni nuti hin naaqofne jirra waan nuti hin dubbanne jirra yoo jetta wanti jiraate har'aaf asumarratti golamna. Wanni jiru jira wattanii asumarratti dhaamsi keessan daqiiqaa tokko mee adde sorsee irraa eegalu adde sorsee dhaamsi ati uummata Oromooti wanti na haasa'e keessatti waanan dagadhee jira kan jettu irratti dhaamsa kenna yoo qabaatteef daqiiqaa tokko. Galatoo Minaasir ani waanan dagadheerree hin qabu kan gaafatte keessa obboleewwan kiyya sirriitti ibsanii dubbataniiru. Anirree yoo sirriitti ibsuu baadhee waanan himuu barbaadu hoo biraa dhaabbannu walaa gargaarru haa gargaarru obbo kan jedhu galatoomi kanuma dhaamsi koobumaa. Baay'ee galatoomi mee jaalabbaa caalaa wanni isin qabda yoo jiraatan. Wanni afe hedduudha lakkaa'ameen dhumu ni gabaabsina. Maalinni sa'aan amma jirru kun Oromoodhaaf jiruuf jireenya dhabamuuf jiraachuu gidduu jirra. Sareen wal nyaattu waraabessa ofirraan dhorkitu jetti Oromoon. Keessumaa naannoon diyaaspooraa kun shurufkaa gaarii anaaf hin qabu. Diyaaspooraan kan inni godhuu danda'u tinnisa qabeenyaa, tinnisa dippiloomaasii kanaaf kana fakkaatu. As teenyee
woboo ta'uu hin dandeenyu. As teenyee lolchiisuu hin dandeenyu. As teenyee karoora lolaa baasuu hin dandeenyu. Waan hin goonetti of hin dhiibnu, of hin rakkinu, of hin cinqinu. Waan godhuu qabnu goonee qulqullummaadhaan bira dhaabbannee mataa walitti qabannee. Wanni lama ta'e lamuma. Wanni lama ta'e gidduu qilleensi ni jira. Mee mataa walitti haa qabannu warra marraa haasaa oollee kuni mataa walitti haa qabatu. Mataa walitti qabatee mee bifa tokkoon haa bobba'u. Maal ta'uuf deema ammanne akka deemu kun? Akkam ta'uuf akka deemu of haa ilaalu. Abaa'oo ta'uuf deemamoo? Hoggana qabsoo kanaa ta'uuf deemamoo? Tinnisa qabsoo kanaa ta'uuf deema kun adda ba'uu naa qabanaaf. Adda ba'uu naa qaba. Ana akkam beekutti qaama qabsoo kana hogganu adda bilisummaa Oromootti hin beeka. Haa rakkatu, haa cunqurfamu, haa moggeeffamu. Akka garallee haa dhabu malee caasaan kun ni jira. Biyya alaa kanallee ni jira. Ni tattaa'u. Ani waan isaan dalagaa jiran hin beeku. Mee waan kana maaliif walitti suphine? Maaliif walitti hin darbine? Maa mataa walitti hin qabne? Isaanumatti diigamoo kabiraat akka godhataa jira. Naasir hedduun naasaaniin gabaabsatirraa dhaamsi keenya kanama fakkaata. Galatoom yeroo hin qabnetti fakkaata. Baay'ee galatoomadha. Qeerroo eebba samii atillee yaada kee akka qeerroo tokkotti beektee wanni ati xiqqoo isaanirra ijoolleedha waan taateef duubatti si hambisee waa hedduu isaanirraa itti fudhattee dubbattee yaada ijoollee si duuba jiraniifis immoo dhaamsa baay'ee dabarsuu dandeessa. Kanaafuu mee akka keetti mee wanni si hafee jiru waan ati haasofte keessatti wanni ati dabalata kana uummata Oromoo biraan ga'uu qaba jettu daqiiqaa lama fudhadhuuti irratti nu hidhii nu goolatu. Haayee galatoome hangafoonni kun caalaa dubbataniitu jiru. Dhaamsi ani qabu wanti guddaan nu barbaachisu uummata Oromoo barbaachisu ijaarsadha. Ijaaramuu danda'utu qabna. Yoo ijaaramne yoo walitti dhufne yoo wal hubanne dibaabee tokko jalatti yoo waliin teenye wal mari'anne qabsoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeenya. Numatu jala ga'ee galaa numatu immoo walirratti fashaleessa. Sunis immoo kireeditii fudhachuu kanatu dhiifne gaariidha. Kara koo ta'uu, kara sanaa ta'uu, nama gara ganda koo ta'uu qaba, nama sana namana kan jedhu waan akkas akkasii mul'ata. Suni yeroo itti keessa dabarree jirrudha amma. Sanarraa of eeggachuu danda'utu qabna. Yookiinis immoo adda bilisummaa Oromoo dhaaba sanatti caalmaatti kan amanan jiraatanii waboo akkamitti deeggarama nu jedhaan ta'uu qabaas kan jedhu waan akkasii jijjiiruu danda'u waan ta'eef sana miti kaayyoo hin jiru. Kan inni irratti wal loluu qabnu, kan inni irratti wal finciluu qabnu sana miti. Kan nurraa eegamu kaayyoon ganama keenya maalidha? Eenyuudhaaf qabsoomna? Eenyuun bira dhaabbanna? Eenyuun gargaarra? Kan jedhuuni kallattii hundumaatiin namni amma dandeenyu humna qabaateeni waan qabuun ijaaramee bakka tokkotti walitti dhufee gumaachuu danda'utu qaba. Wal bira dhaabbachuu danda'utu qaba. As teenyee dhiiga namaatti, lubbuu namaatti qoosu nurra hin jiraatu. Qarshiin hin hatamee, maallaqni hin hatamee akkas taa'ame waan taasifamu kuni namni suni uummatuma Oromootiif diinadha jedhaanii because evidence namni hin qabne tokko ragaa namni hin qabne tokko achis dhiyeessee yeroo dubbatu akkas jedhamee hin dubbanne tokko walirratti haasa'uun irratti dubbachuun qabsoo keenya laaffisa dudduubatti deebisa malee gara fuulduraatti waan nu deebisuu hin qabu bu'aa nu buusuu hin qabu waan ta'eef adaraa asmaan dhaamsa kan dabarfachuu barbaadu holola walirraa dhaabuu qabna. Walitti dhufnee tokko taanee rakkina jiru dubbatannee waliin hiikkachuu danda'utu qabna. Tarsiimoo gara fuulduraatti deebisan hojjetti maalee gaggaarii ta'an waliin mareenee karoorfannee gara fuulduraatti qabsoo Oromoo uummata Oromoo bira dhaabbachuu danda'utu qabna. Kan jedhuun dhaamsa koo gara kiyyaan gabaabsee dabarsuu barbaada. Sanuma wal qabatees qeerroo fi qarreedhaafis dhaamsa guddaa ni qabu. Umuriin ni qabsoo keessatti nama daangessu. Yeroo baay'ee namoonni dargaggoon keenya lafa xinnoo abbootiin keenya jiran harmooliin keenya jiraatan kana akkamitti haasa'amaa jedhanii xinnoo baqatu yeroo dheeraa miitingiirra taa'anii haasa'uu hirmaachuu kana nama leeffannee waan akkas akkasii kanallee amala goradhaa keessa galaa isintu abdii boriiti isintu bor bakka bu'ee fuudha waan ta'eef keessatti hirmaachuu barachuu danda'utu qabna waan ta'eef isaaniif illee dhaamsa kana dabarsaa asumaan jaalala sirrii guddaa galatoomna. Hayyee daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kan amma ammaatti daawwachaa jirtan Walabummaa News Network egaa sagantaa woboo TaxForce irratti warra qophii kana koree ta'anii dhiyaatan
uummata Oromoo fi waa'ee amajjii tokko irratti yaada isaan qabanii fi karoora isaan qaban finnee isin biraan geenye jirra. Akkuma isaan ibsan san yaada isaaniitirraa ammoo wantoota hedduu barnoota hedduu argattan jennee yaadna. Kanaaf waan nu dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa jenna. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Kuni Walabummaa News Network irraa.